Yoo yaashamaa akkam jirtu nagaaf jaallee waaqayyo bakka jirtu hundumaatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guuteetti yeroo darbee seenaa Amaanu'eel Amoos kutaa tokkootii hanga ja'aatti isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Har'a immoo kutaa torbaffaa isaa isiniif dhiyeessina. Haga xumuraatti nu waliin tura. Seenaa kanarraa waan baay'ee barattu isiniin jenna. YouTube kana subscribe goone yoo ta'e amma gochuudhaan nu deeggara isiniin jenna. Seenaa dhugaa Amaanu'eel Amoos kutaa torbaffaa. Sodaa hin qabaatin Yesuus jawwicha dhidhiiteera. Hojii lubbuu balleessuu diiyaabiloos the devil's soul winning strategies. Gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa lafa kanarraa gara abbaatti mootummaa waaqaatti deemuuf jedhu hordoftoota isaatiif ergama akkas jedhu kenneefii ture. Gara addunyaa hundumaatti deemaa wangeela kanas lallabaa. Hordoftoota koo godhaa. Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 20. Haa ta'u malee kiristaanonni baay'een haala mijaawaa osoo barbaadanii diiyaabiloos garuu ergama kana fakkaatu akka mootummaa isaa babal'isaniif ergamoota isaatiif kenneera. Garaagarummaan jiru garuu ergamoonni seexanaa kiristaanota caalaa lubbuu gara ofii isaaniitti harkisuudhaan cimanii hojjechuu irratti. Diiyaabiloos lubbuu baay'ee bakka inni itti argatu keessaa inni guddaan mana barumsaa sadarkaa lammaffaadha. Keessattuu ijoollee shamarranii irratti baay'ee xiyyeeffata. Ergamtoota keenya keessatti muraasa isaanii barattoota fakkeessinee gara mana barumsaatti ergana. Uffata qullaa isaanii baasee qaama isaanii mul'isu baay'ee gatii ol ka'aa kan bitamu akka isaan uffatan ni goona. Kana wanti goonuuf ijoolleen shamarranii uffata akkasii kana uffachuu jaallatan waan ta'eef ergamtootni keenya kun wanti tokko iyyuu irraa hin hir'atu. Wantoota barbaachisoo ta'an qibaatii dibata shittoo urgooftuu adda addaa qalamii qeensaa qalamii waan hidhii fi nyaara isaanii irratti dibatan adda addaa moobaayilota laaptooppii babbareedoo kitaaba adda addaa fi kan kana fakkaatan akka isaan qabatan ni goona. Ergamoota keenyaaf saamunaa qaama itti dhiqatanii fi miiccatan baay'isnee kennanaa fi namni ishee gaafatu kamiifuu akka kennituuf ni godhama. Badhaasa adda addaa kan biraas kennuun nama gara isaaniitti harkifamee hiriyaa tolfatan. Hiriyaa godhatan achiin booda suutaan gara keenya fiduudhaan nu waliin wal beeksisti. Sana booda nutis deddeebinee ishee gaafachuudhaan badhaasa adda addaa isheef geessinaaf miseensa keenyaa godhannaa jechuudha. Achiin isheenis warra biraa fiddi. Warri kaanis warra biraa fiduu akkaataa kanaan miseensota keenya baay'ifanna. Kana hundumti keenya cimnee irratti hojjenna tajaajila nuuf kennamu waan ta'eef akka naaf hubattan wanti ani barbaadu tokko seexanni nama tokko iyyuu dirqamsiisee akka isaan hordofu hin taasisu yookaan hin fedhu. Garuu immoo waan namni sun jaallatu adda addaa isaaf dhiyeessuun sossobnee itti maluudhaan malaan gara isaatti deebisnee malaan gara keenyatti butna yookaan malaan gara keenyatti ofitti siqsiisna. Kanaaf kitaabni qulqulluun ergaa Yaaqoob boqonnaa 4:7-8 irratti Waaqayyoof bitamaa seexanaanis mormaa inni immoo isin irraatii hin fagaataa jedha. Waaqayyotti immoo dhiyaadhaa innis gara keessanitti ni dhiyaata waan jedhuuf kanaafuu qalbeeffadhaa. Namni isin hin beekne tokko dhiiras ta'e dubartiin gaafa dhufee badhaasa isiniif kennu maaliif jedha gaafadhaa malee callisanii waan hunda hin fudhatinaa. Seexanni waan bilillicii yerootiif isin sobee akka mootummaa jireenya gooftaa waliin kan bara baraa isin hin dhabsiisneef jabaadhaa gooftaatti maxxanaa jiraadhaa. Sagalee waaqaatiin guddadhaa. Jireenya kadhannaatiifis galataatiinis bilchaadhaa. Kan biraan bakki diiyaabiloos itti gara isaatti nama harkisu keessaa konkolaataa liiftii yookaan giggeessaa tolaatiin fayyadamsiisuunidha. Dubartoonni babbareedoon keenya uffata babbareedaa uffatanii diddibatanii urgaanii akka daandiirra dhaabbatan goona. Dubartoota akkasii naannoo hoteelaatti argitan akkaataa kanaan dhiirotaa fi dubartoota arganna. Kanaaf yeroo baay'ee namni akkasii nu jalaa badee jedhamee gaazexaa, raadiyoo, TV yookaan sabquunnamtii adda addaa irratti kan himamuuf kanaafi. Konkolaataa keessanitti eenyuuf akka tajaajila kennitan mootora keessaniin eenyu akka feetan dursanii beekuu qabdu. Wallaansoo Yesuus Kiristoos waliin ifaa ifatti fuulduratti walgahii keenya akkuma duraan baratametti bishaan galaanaa jalatti godhanneen booda haadha manaa obboleessa kiyya gaafachuuf hin deeme. Achittis nama maqaan isaa Antooni jedhamu tokko argeen namni kunis nama mana suuqii uffata qabu ture. Innis guyyaa biraa nama natti ergee gara mana isaatti na waamsise. Anis akka aadaa keenyatti yaamicha irraa hafuun gaarii waan hin taaneef kamisa isaatii booda gara mana isaatti deemeen inni Waaqayyo irraa waa'ee kiyya ergaan akka itti himame erga natti himeen booda kitaaba qulqulluu baafatee lallabe. Saganticha irrattis namni 3 dubartootni 2 fi dhiirri 1 turan. Innis lallaba isaatti itti fufee ani garuu waan inni jedhe gonkumaa hin dhageenye. Dhuma irrattis kadhannaa kadhachuuf akka ani jilbeenfadhuuf na gaafate. Anis callisee jilbeenfadhe. Yeroo dhuma sana kadhannaa gaafa jalqabamu humna hafuura waaqaatiin rukutameen kufe.
humna kiyyaan ka'ee dhaabbachuu yaaleen tasuma mana isaa illee caccabsuu jalqabe. Yoos gargaarsa barbaachaaf gara alaa ilaalus miseensota keenya keessaa dhiira tokkoo fi dubra tokko argeen isaanis nama ta'anii foon namaa uffatanii na gargaaruu dhufan. Isaanis gara balbala manichaatti ol siqan. Garuu ibidda humna Waaqayyoo mana keessa jirurraa kan ka'e ol seenuu hin dandeenye. Ergamootni kunneen waan akka TV bishaan galaanarraa jiru na arganii booda ergamanii na gargaaruu dhufan. Maaliif jennaan miseensotni tokko rakkinni akkasii yeroo isaan argatu gargaarsa akkasiitu godhamaaf. Waan ta'eef dhiirottan lamaan akka ani jilbeenfadhu gadi lafatti yoo na qaban dubartootni lamaan hafan immoo kadhannaa isaaniitiin cimsanii seexana mormuutti ifachuutti hidhutti ka'an. Garuu immoo kadhannaan isaanii ergamoota seexanaa gara itti adeeman itti akeekuun hin turre. Hubadhaa seexana gaafa ifannu yookaan garamitti akka deemu qabu itti akeekkachiisuun barbaachisaadha. Ifa keessan jiraadha, ifa jireenyi koo.